malee umurii keenya guutuu akkasumatti reebamaa hafuun keenya nama gaddisiisa. Kana ilmaan Oromoo bakka jirtanitti reebamee naadaraa wanta falmaa falannu reebamuu hin qabnu. Jireenya dhabnee lafa keenya dhabnee biyya keenya dhabnee reebamuu immoo hin qabnu. Naagaluu dide amma wanti jiru haalli jiru bulchiinsi jiru naaf galaan jiru. Kanaaf ani biyya kana dhufee fi wayyaan biyya isheetti galteetti nagaa jira jedhee mucaa koo fudhadhee dhufee qilleensa biyya koo laalee gammadeen itti bashannanaa jiraadha. Garuu akkan du'uuf akka mucaan koo duutu hin barre akka ijoollee koo na jalatti reeban hin barre kan koon ga'an se'e ammas mootummaan badduu baasanii ijoollee koo dhiisanii gaariidha. Isan arge ijoolleen koo arguun qabanii hedduun gaddee jira. Uummanni Oromoo kana dhugaadhumaanii bakkuma jirrutti reebichumti dullaa fi hidhaaf duuti nurraa hafu. Qabeenyaan keenya sila dhume silattu nurraa hafu duuti. Ijoollee keenya nu jalatti ajjeesinaa jiru. Eenyuun ijoollee keenya nu jalatti ajjeesaa jiru kun anuu abbaa isaan wallaale. Isa kana uummanni Oromoo maaliif akka duunu, maaliif akka ijoolleen keenya dhuman, maaliif akka adda adda nu jiran baruun barbaada. Bareeduma tun du'e natti tolan du'an sodaadhamu. Duutoomaa tokko iyyuu miti garuu seenaan nama gaddisiisa. Inkisiifadhu ijoollee koo na jalatti baay'ee nama gaddisiisa. Maali? Maalidha kun daba maaliiti? Biyya keenya keessatti daba maalii hojjennu? Maal nama goone? Lafti kan keessan miti, biyyi kan keessan miti. Du'uu qabnaa ishii lafaa fudhatan iyyuu lubbuu keenya maaliif nu baasu? Haalli hawwii amma maal itti fakkaate ijaan argitee jirta? Dhiigni mucaa koo garmalee dhangala'e. Maaliif? Mucaan kun waa tokko hin beektu. Ijoollee isatti biyyaa baate na duukaa baqatte. Waa'ee dullaan beektu, waa'ee reebichaan beektu. Biyya diimokiraataa keetti guddatte. Maaliin akkas nama reebuun? Meegaa uummanni Oromoo fayyaa yoo taate, fayyaa yoo duutes immoo naa owwaalaa. Baadhee deemuu hin danda'u humnaan qabanii. Hordofaati naa owwaalaa isheen duuti. Amma waan isheen irra jirtu iyyuu hin beekan. Hospitaala jira. Uummanni Oromoo mucaa koo hordofee owwaalcha ishee naaf tolchu. Lafatti owwaalamtu hoo qabaatte. Lafa owwaalchaa yaaddaa jira yookiin egaa biyyuma faranjiitti reebisee achitti owwaalaa jechuudha. Nama gaddisiisa wanti ta'aa jiru uummanni Oromoo maaliif akka nuuf irratti mugu hin beekan. Maaliif akka mugan hin beekan. Humna dhabee mugaa jira. Hin mugiinaa. Wanti nuti gaafannu bilisummaadha malee lafa iyyuu miti. Naagalaan jirna. Maaliif duuna? Waan meeqa maaliif duuna? Ani hedduun gaddaa waan hin jedhu isin qabu, waan dubbadhu isin qabu. Maaloo ilmaanuma keenya ajjeesina wanti hafe hafu. Ilmaan keenya irra du'a dhaaba. Beelarra jira uummanni keenya, rakkinarra jira.